الحمد لله رب العالمين الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربنا الحمد لله رب العالمين قرآن ساكي ستي متما بشارة غرفو دراتي ربي إنما أغرسيسو في ديما فكاتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الحمد لله ربي كينيا متما رفينسا غراتشن الربايا سترغا رفينسا غراتشي كوني yeroo fiigu baqatu jalaa ba'u ari'u dhaqqabu fakkaatti yeroon rifeensi gugurraachi kun asitti guutee kanatti argadhu alhamdulillahi rabbil alamin wanni guddaan nama jechisiisu namni akkuma beekamu gandummaadhaan wal waama sanyummaadhaan wal waama afaan tokkittii ta'uu qofaafis wal waama akka wal beekumsaatis wal waama walaakin baynanaa jidduu keenyatti wanni argame asitti walitti nu qabe laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah kana achi wanni biraa hin jirre kana wanni alhamdulillahi rabbil alamin nama jechisiisu alhamdulillahi si abbaan galataa namnati qajeelchite takka yoom jallataa kan nuyi taasifte filamtu ummata muhammad jala ummatoota nabiyyicha gaarii argama rahmata nama saanfaana bu'e waa milkeesse gooftaan namni isaan hordofee boritti naadata ummata isaanii ta'u rabbi ofii galata namni rabbitti amanee hundi isaan jaallata isaan mararfata lubbuu ofii jaalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu jaalaa قرآن ربيتي آسانا ساجالو كره نبيتي كران كرا جالو نمجا قلبيتي انقفا سيلالو نمني كان بري قردي مولالو وان خلق مبكا يو قرآن لالو خليفة أرضيتي إسا الدنيا دالو كان جده إلهي دا كان خلق مالو كان ربي هجالو هرآ بريفتو لا نسري دانو ملكسي كران كيتو جالا وانا الرفين سكو قراتشا كان كاسف تكوسي وإن جده جتشو برباديتي يرون تا اين من ايغو yeroon dhaabbatee naman eegu yeroon warri gandarraa bahe wallee wahuma dhiibee garii rakkinaa dhiibee garii akkaataa dhiibee akka dhabaa fi bakka dhabafaan dhiibee wama adda addaan nama dhiibee alaa kulli haalin ammoo dhiiroo nama nurraa uumamuu deema nama nurraa dhalachuu deema akkamiin barsiifnaan eddi bakki nuti kufnee jirru barnoota saqaafaa islaamaa barnoota saqaafaa ammayyummaan barnoonni islaamaa ammayyaa yeroon ittiin hin dhiine kanumaa wajjiniin dhiiroo namni hangam tokko gara fuulduraatti haakimni hangam tokko biyya keessaa ni beeytan nama haakima ta'u nama meeqa qabna injineera nama meeqa qabna namni isaa mee yoggiis lakkooftan nama meeqa faa qabna ummata keemistirii fi baayoloojii fi waan adda addaan barate nama hangam tokko qabna kun risaalaa yeroon kamiin nama jenereeshinii gara fuulduraatiif itti yaaduudhaa deemu irratti ergaan keenya itti yaadaa jiraachuudhaaf inshaallah kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wannummaan amannuma duraahu iqra'tu nu jalqabe اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دوما إسلاما بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجل دابت جبا دين كلام خالق آفرت كبا نمني سيني ميسوتك ربي كبا حديث رسولا كان سند جبا
akkamitti bada akkamitti jaba kolleeji caalu masjida qaba takkaan hafne gaban achee nagadama natamannaa liqaa'aka bisalama yaa rabbi fanuu galche haqiiqaa islaama natamannaa liqaa'aka bisalama dhagahuun dhabdan wama jedhamirraa jenna haaraa waliin nuti jennu hin jirru ani sheekh asmiti nama moggaasa kana bakka isaan fuudhanii naa kennan quban qabu sheekni keenya Sheekh Mahamudii fi namoonni adda addaa warri as jiranii fi warra as hin jirrelleen hedduun na beeka laakiin hundan beeku malee hundan wallaalu alhamdulillahi rabbil aalamiin Assalamu alaikum ya ummata keenya kan dhiyoos kan narraa fagaattan jireenyaan rabbiin nu haa milkeessu gaa rabbiin keenya akka deemnu faana ergamaa rabbii keenya namni milkaa'uu fedhu du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya sahaabota irratti ilaallanne fakkeenya jiruu kophaas ta'ee hawaasa wal geenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa'aka bisalaama sitti manna yaa Allah yaa Khaliqa gaarii akka jara duraa himanaan nu jaare haqqii faqiiqaa irratti nu gargaare arjooma kee keessaa kan hin dhumne bahre yaa Razzaaq nu razzaqi beekumsa akka bahre kulli amrii diinii irratti nu gargaare wathabbit aqdaamanaa imaanaan nu jaare akkuma muumintoota kee warra dure fatanaa baay'ataa karaa milkii gaare rabbiin Ega irra caalaa haasawa kiyyaa miti kan isin feetan nan beeka. Haasa'uu caalaa walaloodhaan haasa'uu beeka malee irra caalaa afaan dubbii afaanii kana hedduu hin danda'u. Ma'a dhaalika kanumaa wajjin waa wallaalli nama godhu. Namuma wallaalaa argetu beeka. Arizoonaa isteeta Ameerikaanii naannoo 14 kana rabbiin hiree arguu na agarsiisee jira. Lammii keessan kan isin asirraa achitti ergattan waan inni mudateen isinii hima. Nama tokko alhamdulillahi namni har'a jiru of wayyeessuutti jira wayyaa'ellee jira. Laakiin ma'a dhaalika waan wallaalli ilma namaa godhu nama tokkotu namuma biyya keenyaatii namuma afaan keessan kana dubbatu achitti ilmaan dhalee guddifatee Arizoonaa jedhamti isteetiin suni dhalee guddifatee guyyaan isaa geenyaan du'e. Guyyaan isaa geenyaan du'ee biyya sanatti nama awwaaluun hedduu ulfaatti. Akka jireenya namaatiif yaadamu caalaa du'a namaatiifis akkasuma yaadama. Lafti namni itti awwaalamu hedduu expensive qaaliidha. $10,000 nama awwaalan. $10,000 nama awwaalan namni kun haadha kan kee dhaqee awwaali jettee haati $10,000 ilmatti kennite. Abbaa kan kee kana dhaqee awwaali duuti nama ajaa'ibaa miti. Akkuma faranjiitti du'a namni rakkoo hin qabu. Duus akkuma faranjiitti awwaalama rakkoo hin qabu. Achitti duuti namaa hedduu namni bakka itti kennu hin jiru. Mush du'a namaa jireenya namaatiif namni bakka itti kennu hedduu hin jiru. Laakiin $10,000 fuudhee gurbaan geesseeti faranjii hiriyoota isaatiin mari'ate. Akkamiin godhaa abbaan kiyya du'e awwaaluuf $10,000 ayyoon kiyya nak kennite hayyee dhaqeetiin awwaalaa akkamiin godhaa awwaalcha kennanan maaltu si cinqe jedheen faranjichi saahiba isaatii wajjin baratan $800 illee biddatti qabsiiftee gubdee yeroo inni gubatee ka'e daaraa isaan maartee akkuma nuti godhannu kana geessitee qaruuraadhaan mana keessa kaayyatan daaraa abbaa isaanii isaan faranjiin abbaa ifii gubdee reefkaa irra caalaan isaanii akkasii gubdee gubataa isaa reefka daaraatti naqattee anuu hedduun argee akkana fuuldura kaayyattee hoggii gadi baatu haayi baab jechaa ol galtee gabbaati. Faranjiin akkas gooti. Laakiin nuti jenereeshinii uummachuu dadhabuun abbaan ilmatti laafuu haa ta'uu ilmi abbaa jalaa laafuu haa ta'uu gaabbiin jidduu sana keessatti banaan uumamee jira fakkaataa gurbaan abbaa ofii geesse nama islaamaa ibiddatti shidee qabsiisee gubee daaraa fidee haadhatti kenne. Maal? Daaraa abbaa kiyyaati. Maallaqa hoo
qarshii 800 gubuu dhiifnee nuti awwaalluuf maali doolaara 800 gubna 800 gubuutu irra bareedaadha abbaa qarshii kuma du'aatti kuma 10 baasurra hayyee as geesse addunyaan hoggii kana daaraa kana haati fuutee akka gootu wallaaltee Sheekh Khalid namni jedhamu akka gaariitti isaanirraa hin dhagahe Sheekh Khalid imaama biyyaati imaama biyyaa kanatti fiddee daaraa abbaa ijoollee kanatti kennite daaraa qaruraatti naqamee reefka abbaa ijoollee kanatti kenninaan sheeyni fatwaa irratti mujtama'a warra Ameerikaanii keessaa wal mari'atanii onlaayinii irratti hedduu waliin haasawanii akkamiin godha jennaan daaraa abbaa sana gaawwanni nuti har'a qabnu daaraan isaatis eegee isa gubaniituma lafee isaa ammaaranii fidanii reefkuma irratti awwaal irratti salaataa jennaan daaraa abbaa irratti salaatamee daaraan abbaa awwaalamee kana mudanne alaa kulli haal kanaa jecha insha Allah gara fuulduraatti ilmiin nuti har'aan tana akkasitti dagannee ilmiin nuti har'aan tana akkasitti baqannee jennu kanaan nama gaha wallaallee beekuun immoo waa beekuun waa warri waa beeke dalagu argaa jirtanuun nama gaha alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaa jecha hundi keenyaahu waan hin beekne baruudhaaf qophii ta'uu qabna biyya keenya keessatti faa akkamitti akka ulamoonni gara gurguddaan qaraan nama hedduudhaan irraa qoradhe akkamitti akka qaraan hedduun irraa gaggaafadhe warra manguddootii hedduu argachuu hiree argadhe warran gaggaafadhe warra irra jiran keessaa hedduun irraa argadhe wallahi akkamma nuti itti laaffifnee as keenya kanaa miti warri qara'ee sadarkaa qaraatii keessatti isaan mudate arge sun arraan tana ni beekan kanaa jecha akkuma biyyaa godaannee as jirru kanatti maaliif akka godaanne ofitti haa himnu wanni isin godaantaniif hayata duniyaatiif godaana waan birootiif godaana diinii isin godaansisu wanni biroo keessan jirtu osoo silaa diiniin jiraate wanni isin godaantaniif illee keessan jirtu osoo diiniin jiraachuu baate osoo diiniin bakka argate bakka silaa deemuuf dhaqee achi gahe wanni godaanamuuf illee hin jiru mudanne ammoo eega mudanne akkamii jalaa baanaan beekumsatti nu haajomsiifti insha Allah warra bakka sanallee gahu rabbi nu haa taasisu اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دم إسلام بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجل دابت جبا دين كلام خالق أفريقا كبا نمني سهن ميسوت كربي كبا حديث رسولا كان سند جبا أمنتي إسلام هايفان دامني كبا أكملت كرا نمني باس كبا أبانا قدتي في المنجر قبان رسولة تجاري ديمي إسان جبا كل جي جالو مسجد قبا تكان أبني قبان أجيهنا قدما أنا تمنى لقاءك بالسلامة وإن مسجد هر ألافتو تلالمو حكمان النقابو أغنان جدامو بيرو مؤمن توني والاتقابمو والقاهي قيات يرو شواممو بك روحي مؤمنا اتلهنجفمو من رجالني كيستو مشمو كوليج رسولاتي كان زبنكمو بكا وني خير واليادة فمو أكستر مسجد كان سينا نهمو من أبولو من كيست جارمو بكا وني خير واليادة فمو بكا سمور رفه اتدمي فمو مدى بكم ساتي ورابتنمو mana namni fincileetti dinni namu ilmiin duniyaa akhiraa keessa waraabamu kan hin goyne yoomu zabana hundumaa ana tamannaa liqaaka bisalaama waan masjidni dur tayaan hin fetu hime kolleechi sangafaa taarikatu hime أبا بكر عمر تكسر بفمه عثمان علي تتلهنج فمه كل صحابات تجارة من سينا دانج كان بكمه من لوين سيله قبه قوتمه دوينة أول سيله وابر أرجومه ركوبا قلبي توجت ولانمه حر علماء ربي كسر يمه بينا ننهم يا أمة إسلام أنا تمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلت حقيقة إسلام نتمنى لقاءك بالسلامة جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا وري نرجع فتن يرول ديراهن كم نجتو وجنين إن شاء الله هو رب جده سكنتان كينيا دير تودا ونين كوفة دير فلين كانوا قفامي تبايي دا سيكوفا يا ربي موتم انغررا نوكني تديني لزاوا هندرا ارغا امتان غوف نبوفت كرارا جچكم وانتي ناف كيس يربرا شعري دان دبچو ناف كني تجرا وانركا كمالي نرغمون نرغمني نمرا وننسي كدادو يا ربي هندرا اغنا كني تهم فداتين نرا هم لبوتين كو جرتو دنيا را اتي ولي ادچيفنا وان خيري تاترا يا ربي نو مايزين حقي فقي كرا اتينو غرغران مالو نماتولا نسريدان نو ملكسي كرانكي تجالا ان شاء الله ورا والسمتو ورا والهمتو متي ورا والسمتو ربنا هتاسسو ورا والهمتو متي ورا والسمتو ربنا هتاسسو مشايخوتا كينيا في علموتا كينيا ورا ديمي مالي فكول جلت ولتك ابمو قبل لي فهم ربنا هتاسسو ان شاء الله اني سنتهن دير دوغا يرو غباب دودا يرون كينيا يغا جتني على كل حال جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته